ibiddi abbumarra bu'ee ilaala isaa jan. Kanaafuu wanni jechuu barbaade viidiyoo isii jalqabarraa jala dhaqaatii laalaadhaa sanbooda nasruu waan feetan jaan ilmaan 4 isiin jettu kanaa miti 400 yoon qabaadde fuudhanumaan dhiisu maaliif jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii YouTube channel Aisha Oro bakka jirtanitti nagaa rabbisinitti haa ta'u. Obboleeyyan kiyya waan dubbachuu barbaadee dhufe. Wanni dubbachuu barbaade maali? Nama dura arrabsanii booda faarsuu illee nama dhiba. Dura faarsanii booda arrabsuu illee nama dhiba. Nama dhibdii jechuun barbaade. Maaliif kana itti yoo jettan jalqaba namni tokko waan fedhe yoo hojjetellee waan san namni maaliif hojjete jee yoo madaalee irra bareeddu. Kana jechuun kiyya viidiyoo amma maxxanfamaa turte irratti yaada isin barreessaa turtanii fi akkasumatti warri waatsaappiin yaada hedduu naafaa turtanis hundi keessanuu galatoomaa. Garuu osoo waaddan baafan akkanuma dubbachuudhaan miti. Haga feetanillee aara, haga feetanillee mufadhaa, haga feetanillee lolaadhaa. Maaliif sooshaal miidiyaa gubbatti ol baaftee tumtaa jaartii Ibraanachuullee ni jirtii warri jettanis wallaahi hedduu galatooma walfadhaa. Hundi keessanuu warri na arrabsitanis, kana gorsitanis, haa jechoota namaan jedhamu malee naan jettanis hunda keessanuu mataa kiyya gubbee jirtan isin galatoomfadha. Obboleeyyan kiyya waan taatanii jecha isinitti aaran qabu. Garuu immoo wanni tokko tokko yeroo isin yaaduu dadhabdanii jecha jettan akka gartee itti waan san ati itti sharaftu si goosifti. Daran si aarsiti. Maaliif daran si aarsiti beeytanii? Ibiddi abbumarra bu'ee ilaala isaa jan. Kana ta'uu hundi keessanuu nama beeytanii garuu namuma ibiddirra bu'eetu namuma rakkoo keessa seeneetu namuma waan hin feene argeetu if beeka malee isin beekuu hin dandeessan. Isinis yoo isinirra buute kanuma yoo viidiyoo duraanii jalqabarraa jala deemtanii ilaaltan tokko dubartiin abbaa manaa fi piraankii yoo goote piraankii isa yoo na gaafattee eegasumaa jechuun maxxansite rakkoon qabu akkanumattiin si godhee jetteeti sillee sodaadheetiin gartee maxxansee jette. Okay, naawu eega sodaatte yookaan dhiisu yookaan immoo na gaafattee bargaa kanaa fi kana osoo wanti sun hin maxxaniin nasru ni maxxanfadha. Yuutuubii kana naabanii nasru jetteetiin banee fiituma harkaa qabdi. Akkasumaan chaanaalli kun kasiiti. Ani eegaa manatti as deebi'ee gartee rabshaa kana dhaabee boodaan moobaayila isiitiif chaanaalallee fuudhee harkaa qaba malee Khaysiti. Kanas ruudaa golaartii Oromooti. Ani xiyya kophaa. Garuu isa san irrattuu dalaguutti hin jiru. Wanni inni irratti dalaguutti hin jirreef maali? Namni ilmaan qabu bakka itti taa'u qabu ilmaan guddifata. Jireenya fiitiis jijjiiruudhaaf halkanii guyyaa fiigaa jechuudha. Isinilleen akkasuma. Ammoo waan feetillee yoo shakkite eega waan hin anjuun amanuu diddee amanuu baattee piraankii gosa feete haala gootu yaadinti. Rakkuma takka hin qabu. Osoo natti himin viidiyoo san akkanumattiin si godheetteeti sodaattee maxxansiteessiisan ittiin dubbannee harkee aareetu waan akkamitti waan san maxxansita jee bahe deemallee. Maaliif? Piraankii san yoo dhayxanii ilaaltan dhimmiti piraankii sanii waan isin wal qabattu wajjiin laalaati hubadhaa eegas booda lakkii dhugaas si mufachiise lakkii si itti dabdee siitu gartee waan hin taaneef isii tanarra horrisee silaa viidiyoo isiin jalqabu maxxansiterraa jala deemtanii laaltanii adda isinii baati. Gaafsan anaalillee waa jechuu dandeessa. Warroonni garii osoo waan sanuu laaltanii hubattanii hin fixinii jechanaan jettanii baganaan jettan rakkoota kan qabu galatooma. Ammoo wantiin jechuu barbaade waan isiin piraankii irraa na goote san nasruu keessaas hin jiru harkaas keessaan qabu. An dhiira osoo jaartii qabdu dhalaa biraa barbaaddu amala kiyyetti hin fedhuusi. Isiin Aishaan haati mana kiyyaa dhalaa janaajjanu jirta. Dhala janaajjante fuudhuuf deemta. Gololchaas sababa kana gartee manaa bahe
wal quba qabdanii narra fuutaa jechuuf waan kana hojjettee kanaafan ilma namaatii hojii haasa'uu dhaqqabu. Haasawaan ilma namaatii hojii haasa'uu dhiisiiti yuutuubii kiyya yuutuub chaanal Gola Aartii Oromoo ni beeytanii isarrattuu hojjechaa jiru. Ilmaan guddifachuuf olii gaxooriina jechuuti. Kanaafuu wanni jechuu barbaade viidiyoo isii jalqabarraa jala dhaqaatii laalaadhaa sanbooda nasruu waan feetan jaal. Namni as keessa magaalaa tana keessa jirtan abbaan feetan koottaa hidhaanatuma. Namni magaalaa tana keessa jirtanii fi hagartee as dhiyaachuu dandeessan naannoo waan dhufuu dandeessan wal anaa isin eeyyame koottaa hidhaanatuma. Yoo nasruun badii qabaate. Itti aansee immoo viidiyoo itti aantu ammufadhee manarraa bahe eegaanan aaree mufadhee gartee manarraa bahe abbaan manaa yeroo aaree mufate alabbaa miti akkasuma bara yoo mana taa'e garuu haadha manaarra miidhaa fida waan ta'e jecha sa'aatii muraasaafillee ta'u guyyaa muraasaafillee ta'u gabbahee numa jiraata. Hizaabarraan aarri san naqa isaa illee badu naqa isaa illee dhumu. Kanaafiin bahee bakka biraan jiru bakkuma dalagaa tiyyaatiin jira. Warroottan isiin illee gartee itti himattee kachina dhufan hedduu jira. Ni beekanii jechuudha. Bakka biraan jiru bilbilaan sagaleen irraa waraabdeeti ol baafte. Sagalee tiyyeessanis dhayitanii dhaggeeffachuu dandeessan. Yoo isiin kalaqan hojjetin eega isiin sagalee yoo waraabde booda na dhagaameen aarri. Eega na dhagaamee illee ni dhiise ni nuse guyyaa xumuraa kan ammoo guyyaan gartee manatti as deebi'ee rabshaan kun ta'u bilbilina bilbilamaa olee yeroo takka kaasee yeroo wal dubbifnu haa viidiyoo maramuu deema. Maaliif if dura arfeetiin jira jechuudha. Viidiyoo maramuu deema wanni hundarraa dhaabbachuu qabdi diiniin fiigaa dhufee jechuudha. Isiillee achirra namaatiitu nasruun maallaqatti naqateeti kana abaluu jettee isiillee akkasitti dubbattee jirti jechuudha. Namoonni tokko abaluu akkas naan jeef abaluu kana jeedhaaf if jibbisiisee akka gartee yookaan fuudhuma sanittuu seenu akka manaa bahu ni godha. Ni godhu. Wayin isin gaafadha isin warri shamarranii kan as jala jirtan ka viidiyoo tana daawwattan isin warri shamarranii ka viidiyoo tana daawwattan wanni isin jechuu barbaade. Abbaa mana keessanii irratti waan inni hin feene yookaan waan inni hin qabne gootanii takkaa kana dura anaa jaartii tiyyaa wajjin sooshaal miidiyaa kana gubbatti dhimma tiyyaaf ol bahu takkaa nagartanii. Guyyaa tokko takkaa nagartanii haadha mana kiyyaa ilmaan kiyyaa wajjin takka yookaan raahaa godhuuf yookaan piraankii dalaguuf yookaan maal dalaguuf takkaa agartanii Gola Aartii Oromoo qofa jalatti yoo seentanii halaaltan taate diraamaalee ergaa qabu waliin hojjannee jirra. Gaafa koronaa gaafa maalii hojjan waan ergaa qabu. Nasru anoo yuutuubiin hambantu jettee banee fi sanbooda gaa eegaa gara ji'a tokko mokkanaa geenye ji'a tokko duraan baneef harkumaa qabu. Eegas booda akkuma isin agartan kana viidiyoodhaan ol baate jechuudha. Viidiyoo naaf isin irratti aarri waltumuu rabshaan bu'u manarraa ol baasu hunduuf. Anammoo aaraachaan gabbee malee aara buufadheetiin lakkii oguu isin qabbana bite deebi'a jechuufiin gabbee malee ilmaan kiyya dhiisee eessattiin deemu. Jireenya kiyya guutuu kaniin itti dabarse hanga ayyaman kana keessa ilmaan kiyya kana achaaf. Ilmaan kiyya achaan saree ta'e. Isiillee dhuguma akkasumatti ilmaan siitii jecha saree taate. Namuu ilmaan kana acha saree taane jechuudha. Garuu warra oguu asiin as deebitee yookaan namoota biraa laalte yookaan jecha namni jeen laalte har'a hogguu isiin waan akkasii hojjettu. Isin ni jaalattani abbaa mana keessanii irratti waan akkasii hojjettan isin. Abbaa mana keessanii kanumatti isinumarraa calliseetuma jireenya bareedaa jiraattan jechuudha. Badiin nan qabu takka qofa isiniif hima. Badiin nasruun qabu takka qofa. Dhuga isiin miidiyaa gubbaan na baafteeni. Ati maaliif miidiyaa gubbatti ol baaftaa jechuun keessan sirrii. Sanniin balleesse baganaa raabsitan rakkoo takka hin qabu. Waa hubachuu isin irraa barbaachisaa jalqaba viidiyoo ishii jala seenaati. Lakkee nasruun badii qabaa, Aayishaa badii qabaa achi booda murteessaa. Anammoo waan hin murteeffadanii qaba. Xumuratti akhirattis isiinis ni beekti anis ni beeka rabbi wajjin. Fuudha yoo taate nasruun inuma hin dhiisu. Fuudha qofa. Duraan ammoo wallaahi osoo gubbaa ganna qalanii fuudhan barbaadu. Osoo gubbaa ganna qalanii maaliif yoo jettan namni jaartii takkittuma qabu kunuunsee takkittuma qabu sanii wajjin jireenya haga jiraatu dabarsaa shari'aallee yoo hayyame
walumaa galatti jaartii gabbaye akka ati ala gabbaatu si goote qofaatiitu dhiira fuusisa malee dhiirti akkanuma lafaa kaatee jaartiirra fuudha yaaddu. Jaartii hojii turtan faaf irraa dhiisiu. Ta hojii turtan guyyaa keessaa maaltu walitti isin kaasa? Dhiirtii obboleeyyan kiyya shamarran Oromoo warreen gartee akkasin naannooftan hundinuu galatoomaa ammoo waa hubaddaa. Yoo nanarra toltuu dalagallee oluma baatanii na faarsitan. Yookaan koommentuun san jala na faarsitan. Yoo nan hamtuu dalagallee achi jala seentaniitu nan arrabsitan. Hamtuun san akkamitti dalagamtee hubachuun xiqqishollee isin keessan jiru. Eenyu dogoggora fide? Dhiirti akka hiyyoo taate bultii eenyutu irratti abbaa? Abbuun manaatiitu bultii isaa irratti abbaa. Ni aara. Waan nama aarsaa gaafa ati manaa hojjette immoo akka ati alatti gabbaatu si gooti yookaan aartee akka ati isii miitu si gooti akka ati jireenya kanaa hojjibbitu si gooti. Maaliif biyya jiru tanaatu biyya Oromaati biyya namaati. Jireenyi nuti jirru baqattummaa. Kana namoonni immoo beekaa baqattummaa keessatti immoo isii tana malee hubartee dhalaa biraa hin barbaanne gaafa isiin si shakkitee tuma lafaa kaate akka fuudhisiin jette qofa hubadhu. Yookaan immoo amala keessan hubattee sirraa dhaabudha. Kanaafuu wanni jechuu barbaade bilayyiin kiyya xumura irratti kun hojii ashaaniiti. An YouTube channel isii ararraa kaasee kanneetiif hin jira deebiseetiif hin jira moobaayilii isii kanneetiif hin jira channel isiitillee kanneef lola isin loltan fi anis waan murteeffadheen qaba waan ta'e jecha wanni isin miidhuuf isin jirtu dhugaadha. Haadha ilmaan kiyyaatti arraas borus nin jaaladhan jibbine garuu rakkoo isin fidde tana naaf fidee lakki ijaarsa kiyya nagahaan jira anumaan waan kanan naqe ani ittiin nayne gaafaanan fuudhe yookaan gaafana siruun fuudha seene isiifis addabaa ammaa miti. Kanaafuu ani isirra harkan kaa'u warri rakkachuu turtan akkasii cinqamuu turtan san hin cinqaminaa. Bakkaan gartee aaraan dhahee miidhallee yoo rabbise haakimallee geesseetiin jira ammallee akkasumattiin haakima geessee waan isiin barbaaddu hunda godhaafi warri immoo osoo waan hubatiin jechoota akkasitti naan jettan mana tumee callisuu wallaale wanni inni isii tumee viidiyoo ol baaseef waan biraa takkaa miti waan isiin hojjette san laalaadha haqa muraafi malee haa isinii garuu bayyee biyya. Kanaafuu yoo rabbi jee isiinis chaanala isii gubbatti waan feete haa hojjettu. Nasruunis gola aartii Oromoo gubbatti waan fedhe hojjeta. Eegaa ilmaan 4 isiin jettu kanaa miti 400 yoon qabaadde fuudhanumaan dhiisu maaliif jaa isinis akkasumatti yoo dhiira taatan jaartiin teessan yooniif amala keessan hubattee amala keessan beeytee hedduu isin wanna gootu taate jaartii teessan san hangam takka jaalattamee namu hanga jaartii jaalatu namuu ni beekaa bar jaartiillee gaa akkasuma hanga jaalattu ni beekti yoo ta'ellee eega wajjinu jiraattanii yeroo dheertu waggaa dheeraa wajji jiraattanii yookaan ilmaan wajji qabaattanii wanni shakkii ati akkasi waan namni jeef waan fakkeenyaaf namni biraatti seeneef bultii facaasisiiftu si facaasisiiftu alaggassibaaf ibsi jibbisiiftu ni qabdi ni qabdu. Kanaafuu warri har'a isii dubbattanis hundinuu galatooma silaa osoo akka fedhe ta'e